achitti Murteen manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa obbo Lidatu Ayyaaloo ala ta'anii dhimmi isaanii akka hordofan isa kana dura murteesse manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi magaalaa Adaamaatti argamu har'ara deebiin cimseera. Abukaatota afur tolaan obbo Lidatuuf falman keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Gammachuu Guutamaa murtii har'aa akkanaan himu. Kan achitti dhiyaate oliyyannoo abbaan alangaa Oromiyaa dhiyeessanii oliyyannoon dhiyaates maalinni mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti himanneen obbo Lidatu irratti dhiyaatee jira. Sababa galmeen yeroo ilaalamutti mirgi wabii gaafatamee mirgi wabii eegameefii ture qarshii 1,100 saniin booda manni murtii qarshiin 1,100 sunni qabsiifame saniin booda manni murtii olaanaa Shawaa dirqamni wabii waan guutameef akka obbo Lidatu Ayyaaloo hidhaarraa gadi lakkifamu jedhu qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftu ajaja kennee ture. Abbaan alangaa garuu kanarratti mormiin qaba jechuudha biyyatee dhorkamee ture haga galmeen irratti dhiyaanne jechuudha. Manni murtii kenneen obbo Lidatuun mirga wabii isaanii kan eegameef akkaatuma seera tilmaama keessa galcheen waan ta'eef murtiin mirga wabii ilaalchisee manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa kenne sirriidha akka cimu jedheera. Kanaafuu obbo Lidatuun sababa manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi bahaa namni turan ajaja kenneefi manni murtii sun immoo har'a manni murtii jalaa kenne cimsuudhaan harka kiyya kaasee jira. Egaa kun ajajni sunis qajeelcha poolisii eega ga'ee hiikamuu qaban jennee amannaa. Murtee kana dura murtaa'e irratti manni murtii waliigalaa Oromiyaa guyyaa har'aa obbo Lidatu Ayyaaloon wabiidhaan akka gadhiifaman murteessus hanga yoonaa hin hiikamnee jedhan pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi dhimma obbo Lidatu Ayyaaloo itti dhiyeenyaan hordofan obbo Adaana Taaddasaa. Obbo Lidatuunis manni murtii ajajus hiikamuu isaanii akka shakkan dhaddacha irratti dubbachuu isaanii BBC'tti himaniiru. የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቢ manni murtii waliigalaa Oromiyaa gaaffii dhorkii mirga wabii abbaan alangaa dhiyeesse kaasuudhaan obbo Lidatuun haala manni murtii olaanaa Shawaa Bahaa murteessetti qarshii 1,100 qabsiisanii dhimma isaanii alaa akka hordofaniif ajajni kennamee ture. Nutis ajaja sana waajjira poolisiitti yoo kenninu hin gadhiisnuun jedhani. Dhimma keenya mitii eenyurraayyuu ajajni yoo dhufe hin fudhannu jennaan abdii kutanne. Obbo Lidatuunis dhaddachuma sana irratti qaamni seera hojiitti hiiku ajaja keessan hojiirra oolchee akka hin gadhiifne nan amanaa. Kanaafuu asumattan nagaadhaan madda jennaan manni murtichaa garuu akka gadhiifamtaniif ajaja dabarsine jechuudhaan murteen dabarfame. Haa ta'u malee akkuma obbo Lidatuunis ta'ee nutis sodaannetti poolisiin hin gadhiisuun jedhe. Gameessi paartii mormituu obbo Lidatu Ayyaalew ajjeechaa caalu booda magaalaa Bishooftutti hokkara uumuuf qindeessuun shakamanii magaalaa Finfinneedhaa to'ataman. Yoo ammaa poolisiin mirga wabii manni murtii murteesse hojiirra oolchuudhaa baate kun yeroo sadaffaaf ta'a jedhaniiru obbo Adaanan. Dhimma manni murtii murteessee fi poolisiin gadhiisuu dhabuu kan gaafanne Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dhimma obbo Lidatu Tibbanaa quba akka hin qabne himaniiru. Poolisiin manni murtii murteesse jennaan dhimma itti nama tursuu hin qabu kan jedhan Koomishinar Araarsaan kana dura abbaan alangee dhorkaa waan baaseef obbo Lidatuun gadhiifamuu dhabuu isaanii BBC'tti himaniiru. Kana dura shakkamtoonni manni murtii wabiin akka ba'an murteesse irra deddeebiin poolisiin gadhiisuu dhabuunsaa ni yaadatama. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baasii imaltootaa kooronaavaayirasiin qabamanii danda'uuf tajaajila inshuraansii eegaluusaa beeksise. Tajaajilli torban darbee gaafa kamisaa eegaluu ibsame kun imaltoota idil addunyaa qofaafi. Yoo imaltoonni xiyyaaraan imalanii fi kooronaavaayirasiin qabaman nama tokkoof baasii yaala isaanii birrii miliyoona 4 ol inshuraansiin danda'a jedhameera. Daraartuu Amaloo gabaasa qabdi. Baasiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa imaltoota dhibee COVID-19f danda'a jedhee baasiiwwan bakka itti adda baafanii turanii fi wal'aansa fayyaa barbaachisan hunda kan hammatu akka ta'e beeksiseera. Inshuraansiin maqaa Shebaa Koonferti jedhuun moggaafame kun imaltoonni daandii qilleensa Itoophiyaan yeroo imalanitti COVID-19 yoo qabaman baasii wal'aansa fayyaa isaanii hanga yuuroo 100,000 jechuunis birrii miliyoona 4 fi 300,000 ol inshuraansichi danda'a. Kanarratti dabalataan ammoo adda baasanii tursiifamuuf guyyatti yuuroo 150 jechuunis birrii 6,000 fi 500 ol guyyoota 14f akka kaffalu odeeffannoo daandiin qilleensicharraa argame ni mul'isa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoonni yaaddoo tokko malee fayyaa fi nageenyi isaanii eegamee fi akka imalaniif jecha tajaajila inshuraansii kan akka jalqabe ibseera.
Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Tawalda Gabramaariyaam addunyaa irratti daandiiwwan qilleensa eegumsa nageenya cimaa hojiirra oolchuun adda duree ta'an keessaa tokko ta'uu kennaaf guddaa gammanna. Inshuraansii idil addunyaa COVID-19 kennuudhaan ofitti amanuu imaltoonni keenya qabaatan ni dabala jechuun dubbataniiru. Sababa weerara koronaa vaayirasii dameewwan haalaan miidhaman keessaa tokko damee tajaajila balaliiti. Weerarri koronaa vaayirasii deebi'ee babal'atuun ammoo ammallee namoonni akka yaadda'an taasiseera. Inshuraansiin Sheebaa Comfort, Aksaa Paartinarii fi kaampaanii inshuraansii Awaash waliin ta'uudhaan tajaajila kan kennudha. Inshuraansiin kunis tikeetii imala dhaqaa galaaf guyyoota 92f, imala al takkaaf ammoo guyyoota 31f kan kennamu ta'a. Tajaajilli inshuraansii COVID-19f daandiin qilleensa Itoophiyaa dhiheesse kun hanga baatii bitootessaa jechuunis ji'a 6f tura. amma moduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa kantiibaan itti aantuu Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee maatii Haacaaluu Hundeessaaf magaalaa Finfinneetti mana jireenyaa kennan. Kunis kan ta'e maatiin mana kiraa keessa fafaca'anii waan jiraniif jedhaniiru. Dabalataanis haala ijaarsa siidaa irrattis mari'achuu ibsan. Itoophiyaatti naannoo 11ffaa hundeessuuf riifarandamiin gaggeeffamuu fi manni maree Federeeshinii Itoophiyaa yaa'ii guyyaa irraa taasiseen godinaalee 5 fi aanaan tokko naannoo kibbaatti argaman gaaffii naannoo hundeessuu dhiyeessan sagalee guutuun raggaaseera. Tiraamp mallattoo koronaa vaayirasii hin qaban jedhe dooktarri isaanii. Gama kaaniin waa'ee vaayirasichaa wanti Tiraamp barreessan feesbuukiin balleesseera. Tiwiitariin immoo duraa dhokse. Hawaasi dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS qoqqobbii maalirra kaa'e kaasuusaa beekseera. Qoqqobbiin kun pirezidantiin biyyattii erga fonqolchaman booda kan irra kaa'ame yoo ta'u, qondaaltonni waraanaa siivilii waliin mootummaa ce'umsaa hundeessanii booda akka irraa ka'u ta'e. Oomisha maangoo fi timaatimaa olaanaa godina Wallaggaa keessa jiru gara cuunfaatti jijjiiruun oomishtoonni akka irraa fayyadamanii fi kan oomishames lafatti akka hin badne hambisuuf yaadamee warshaan akka ijaaramuuf mootummaan kana dura murteessee ture. Haa ta'u malee hamma yoonaa hojiin eegalle. Yeroo amma kanattis qaamoleen garaagaraa walitti dhufuun ijaarsi warshichaa dhumee hojii akka eegaluuf hojjechaa jiraachuutu ibsame. Ijaarsa warshichaa ilaalchisee gabaasa Buzuwar Qolaanaa nuuf erge yaadataa Biraanuu akkasitti isinitti himu. Akka tasaa karaa Naqamteerra gara lixa Oromiyaatti yoo imaltan magaalota keessattii fi daandii gubbaatti oomisha maangoo akka malee baay'atu gurgurtaaf ba'ee agartanii irraas bitattanii dhandhamattaniitu ta'a. Arjoo guddattuu bira dabartanii gara Gimbiitti yoo adeemsa itti fuftan ammoo maasii mukkeen maangootiin guutamee ijji qaaree hin fixne yoo agartan maal ta'a osoo waan kanaaf fala tokkotti falanii maal ta'a akkasitti babbaduunsaa osoo hafee jettaniis hidhii xuxxanii beektu ta'a. Yaada kana qooddatee kan ture mootummaanis hin yaadda'inaa falli argamee jira. Kana booda maangoon lafatti baduu hin jiru cuunfaatti geeddarra jedhee warshaa dhaabuudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'ee ture. Waggoota 2 dura achi osoo hin siqin hafe malee. Amma qaamoleen garaagaraa walitti dhufuun ijaarree xumuruuf kutanneerraa jedhu. Dhaabbilee 4 ijaarsa warshaa kanaaf waliigalteerra gahan keessaa Yuunivarsiitiin Wallaggaa tokko yoo ta'u, Pireezidantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Hasan Yusuf barbaachisummaa warshaa kanaaf sababa kan ta'e ibsuudhaan yaada isaanii eegalu. Oomishni maangoo akkuma beekamu naannoon gara lixaa kun keessumaatii gara Wallaggaa kun asuma diddeessumaan gara kana qabatee hanga Soosaa hanga Sudaan ga'utti haala mijataa maangoo fi ta'uu qabuudha beekamaadha kuni. Warshichi abbaan eenyummaa isaa kan dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaa, Tumsaa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi yuuniyeenota godina Wallagga Bahaa jalatti argaman lamaati. Jalqaba warshaa kana hundeessuuf yeroo yaadamu birriin miliyoona 200 ni ga'a jedhamee kan ture yoo ta'u, qorannoo amma geggeeffameen garuu birrii miliyoona 500tu barbaachisaa jedhani. Qarshii kana argachuufis dhaabbilee faayinaansii waliin hojjetamaa jira akka Dooktara sanitti. Warshaan oomisha maangoo fedhii gabaa naannichaan ol ta'ee babbadu kana gara cuunfaatti geeddaruuf ni dhaabbata erga jedhamee waggaa 2 darbeera. Sochii akka haaraatti gootan kanaanoo ijaartanii xumuruuf hagam isinitti fudhata jettanii yaadduun gaaffii biraa Dooktara saniif dhiyeessinedha. Karoora amma akka kaleessa nu dhiyaatetti ijaarsa xumuramee kan oomisha jalqabaa fi waggaa 1 ji'a muraasa kan dhiyaate jechuudha akka karooraatti kan kaleessa nu dhiyaate. Wayita warshaan kun xumuramu oomishni qonnaan bultoota harka jiru isa hin ga'uu kan jedhan Dr. Hasan dargaggoota naannichaa gurmeessuun lafa bal'aa misoomsuufis karoorri jira jedhu. Warshichi warshaa cuunfaa maangoo qofa oomishu miti. Timaatimas gara cuunfaatti geeddara jedhamee jira. Timaatima waan jedhu gaafa dhageessan garuu naannichi oomisha warshaaf ta'u qaba moo jechuu dandeessu. Gaaffii kanaafis deebii qabu pireezidantichi. Jallisiitiin
timaatimni hedduutu oomishama amma qorannoo feasibility sanatti illee kan tilmaamame jira. Yeroo baay'ee immoo oomishni timaatimaa kun oomishamee osoo gabaatti hin dhiyaatiin baay'ee qisaasamaa karaa irratti akka qotee bulaatti baay'ee gatiin akka isaan gurgurama. Asis yoo dhufe baay'ee qisaasama kanaaf warshaa kanaaf kan ta'uu danda'u hangi barbaadamu olti jira naannoo kana. xumurarra geenyeerraa paartiin naannoo Tigraay bulchuu adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF qondaaltota paartichaa bakka bu'uun mootummaa federaalaa keessa hojjetan akkasumas miseensota isaa mana maree federeeshinii fi paarlaamaa keessa jiran akka dhiisanii ba'an ajajeera. Kunis yaada turtiin aangoo mootummaa dheeratee sirrii miti bu'uura seeraa hin qabu jedhurraa kan ka'edha. Haa ta'u malee miseensi dhaabichaa bakka bu'uun waggoota 5 darbaniif paarlaamaa turan paarlaamaa turuu murteessuu isaanii BBC'tti himaniiru. Miseensi paarlaamaa kabajamoo adde Yaayesh Tasfaahuun jedhaman kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa yakkaatti TPLF bakka bu'uun ture kan dorgomanii paartiin isaanii akka paarlaamaa gadhiisan ajajuu dura isaan waliin mari'atu kan gaafanne adde Yaayesh ana waliin hin mari'anne jedhan sababa murtii kana ragaaniifis akkanaan himu. እኔ አልተወያየሁም። ሌሎች ተወያይተው ሊሆን ይችላል። ሌሎቹን ወክዬ መናገር ይከብደኛል። እኔ ግን አልተወያየሁም። አኒ mari'anne kaan mari'ataniiru ta'uu danda'a. Kaan bakka bu'ee dubbachuun na dhiba. Ani kana murtee kanarra ga'e akkuma beekamu turtiin paarlaamaa waggaa 5tti xumurama. Garuu yaaddoo fi rakkoo weerarri koronaa vaayirasiin biyya keenyarra fiderraa kan ka'e boordiin filannoo gaggeessuu rakkatuu isaa ibsee adeemsa haaraan gara mana maree federeeshiniitti ergame. Akkuma hundi keenya beeknu filannoon akka dheeratu ta'eera. Adeemsi kun immoo bu'uura heeraa waan qabuu fi uummataafis waan fayyaduuf ani adeemsa kana fudhadhee paarlaamaatti argameera. ይሄንን ህጋዊ አግባብ ተከትሎ ሄደ ውሳኔ ሐሳብ ስለሆነ ነው ለገኝ ይችላል። Murtee kana murteessuu isaaniin kallattiin ergaan dhaaba isaanirraa wanti itti ergame akka hin jirre kan himan miseensi paarlaamaa kun yaada ofiin murtee kanarra ga'uu dubbatu. በራሱ ውሳኔ ነው የሚደረሰበት ጫና ወይም ተጽዕኖ የለም። Murtee ofii kootiin dhiibbaan narra ga'e hin jiru. Asirratti wanti beekamuu qabu namni tokko ilaalcha isaatiin kan murteessu ta'uu hubatamuu qaba. Yaada kanas tarkaanfachiisuu qaba jedheen yaada. Dhiibbaa qaama kamiinuu osoo hin taane waan natti fakkaate gochuuf nama ga'umsa qabudha jedheen yaada. በራሴ እምነት መሰለኝን ለማድረግ ብቁ ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። Qaammee dabree naannoon Tigraay addatti filannoo kan taasise yoo ta'u manni maree federeeshinii immoo filannoon kun akka hin taasifamne itti ilaalamaa jedheera. Muddamni mootummaa federaalaa waliin naannichi qabu mariin furamuu qabaa jedhanii akka yaadan kan himan adde Yaayesh si'achi dhaaba kam bakka buutanii paarlaamaa keessa turtuu jennee gaafanneerra. ምክር ቤት ውስጥ ስለኛ ስንወከል Yeroo mana mareetti filatamnu uummata bakka buuneeti malee paartii tokko bakka bu'uun miti. Ani uummata bakka bu'een itti fufa. Yaanni tarkaanfachiisus kan paartii siyaasaa tokko osoo hin taane gaaffii uummataati. Kanaaf bakka bu'umsa uummataa qabadhee ittan fufa. Murtii miseensa paarlaamaa kanarratti ammatti dhaaba TPLF irraa wanti dhaga'amu hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo kan qibxata galgalaa kanumaan xumurameera. Odeeffannoo dabalataaf gara bbcafaanoromoo.com yookiin immoo gara fuula Facebook keenyaa dhaquu dandeessu. Sagantaa haaraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan isinii qopheesse yaadataa biraanuudha gama teeknikaa. Media Network, subscribe, share.